Hashamar kafuune kabajamtoota jallatamtoota hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin aaga'u jennaa hiriirri mormii saamicha daangaa lafa Oromiyaa fi Mooyyaalee guyyaa sadaffaa jabaachuun haala kana fakkaatuun itti fufee jira. Kibba Oromiyaa Areero Goorotti hiriirri lafa sochoosuu akkaan guddaa ta'e falmii cicciramuudhaaf akkasumas saamicha daangaa Oromiyaa Kibba Oromiyaa Boorana Mooyyaalee hanga Harargee Baalee fi akkasuma Cinaaqsanaa Somaaleen godhamu falmu ammoo guyyaa har'aan tanaa barii oborroon jalqabeetis bahamuu itti fufee jira. Dhaadannoowwan garagaraa dhagahamaa jiru hiriira kana gubbatti. Dhaadannoowwan akka daangaan Oromiyaa haa kabajamu, Mooyyaaleen handhuuraa fi akkasuma handhuura sochii daldala Oromiyaa waan ta'eef jecha Oromiyaa malee ormaaf hin taatu kan jedhu sagalee tokkoon dhageessisuu irratti argama. Oromoon kibbaa alaabaan naannoo Somaalee Oromiyaa keessa haa buqqa'u, Mooyyaaleen alaabaa lamaan buluu hin qabdu kan jedhudha. Murteen mootummaa naannoo Somaalee murtee walitti bu'insaa fi akkasuma diigumsaa waan ta'eef haqamee akkasuma seeraaf dhiyaachuu qaba kan jedhudha. Godina Boorana Bahaatti aanaa Areeroo hiriirri guddaan lafa sochoosaa jira. Aanaa Dhaasii Gandaa Gumii Gaayyoottis ammoo hiriirri wal fakkaatu bahamaa jira. Godina Booranaa aanaa Dilloo keessattis akkasuma aanaa Ilwaayyee keessattis aanaa Yaabelloo magaalaa Haroo Bakkeettis hiriirri guddaan lafa sochoosu gaggeeffamaa jira. Akkasuma aanaa Yaabelloo magaalaa Diida Haaraa keessattis hiriirri guddaan addaa gaggeeffamuu itti fufee jira. Diirama kana bariirraa kaasee ummanni haga sa'aatii kanaatti hin gallu jechuudhaan daandiiwwan gurguddaa hunda dhuunfatee jira. Abbaan iyyatu ollaan birmataa akkuma jedhamu san ammoo yeroo ammaan tanaatis cinnee banna malee jechuudhaan Oromoon ka'ee lafa isaarratti mormii jabeessee jira. Mormii kanaan ammoo alaabaa lama Mooyyaaleen hin bultu, Cinaaqsan hin bultu kan jedhudha. Dirree dhawaa dabalatee akkasuma lafa hedduun gaaffii saba Oromoo deebii dhabe jechuudhaan kuni hojii manaa kan diinni nutti laate nuufi saba walitti buusaa jiru. Kanaaf obsan qabnu, Oromoon dhimma siyaasaatiin hin qoodamu jechuudhaan sagalee tokko Mooyyaaleerraa kaasee hanga bahaatti hiriirri jabaan gaggeeffamaa jira. Mootummaa Biltsiginnaa Abiyyi Ahmadiif amma waan dhumataa jiru fakkaata. Akkuma TPLF saba kana buqqaasuun saboota lamaan Oromoo fi Somaalee ammoo walitti naquudhaan wal lolchiisee aangoo dheereffachuudhaaf yaade otoo hin milkaa'in ammoo qeerroon tokkummaan biyya keessa itti fincila giddu galeessa ginciirra itti dhoose ammas kibbarraa Biltsiginnatti waan dhoosaa jiru fakkaata. Sodaa tokko malee humna mootummaa dura dhaabbachuun daandiiwwan gurguddaa ammoo cufuun falmiisaa jabeessee Mooyyaalee dabalatee lafa danuu raasuu irratti argama. Oromoon sagalee tokkoon dhaabbachuun mootummaan Biltsiginnaatis akka bakka isan buune ammoo himuun dhaadannoowwan gurguddoo kana fakkaatus dhageessisuu itti fufeera. Lama ababaa ta'een dabarsitee nukkeenni dabarsitee Somaaleetti kennu mootummaan naannoo Oromiyaa ibsuruu kennuu qaba. Lafteen laftitee dabarsinee ormaaf hin kennu. Dabarsinee ormaaf hin kennu. Laftitee lafeteen Mooyyaalee itti cinnee gacha dhiiga isaatii malee Somaaleen taat lafti du'a dubbii nyaate sira burri nyaachuun mal.
Gama biraatiin mootummaa Oromooti kan jedhamu biltsiginnaan ammoo ibsa wayii tokkollee baasee dhimma daangaa kanarratti hin dubbanne uummanniinis mormiisaa jabeessuun itti fufee jira. Gurra uummataaf waan laataa jirus hin fakkaatu. Mootummaan kun dhimma koo miti jedhee ammoo shira isaa daranuu xaxuu waan filatee jiru fakkaata. Oromiyaa lafa hundatti hiriirri bahamaa jira. Gumgummiin jabaatee ammoo shakkiin guddaanis kan dhalate mootummaa muummee Abiyyi Ahmad irratti daangaadhaa hanga daangaatti ammoo giddu galeessatti sabichi gungumaa jira. Mootummaa Oromooti ammoo kan ofiin jedhu akkamiin lafa keenya dabarsee diinatti kanna buqqaatiin keenya ammalleen dhaabbanne akkuma bara wayyaaneetti daangaan keenya sarbamaa jira jechuun gaaffii isaanii jabeessuudhaan hawaasni Oromoo bakka maraa itti fufee jira. Haa ta'u malee mormii gaggeeffamaa jiru kana ammoo humnaan dhaabsisuudhaaf mootummaan karoorfataa akka jirus dhagahamaa jira. Keessumaa Oromiyaa gama daangaa fi akkasuma giddu galeessaatti hiriirri mormii akka hin babal'anne humni milishaan dhiitee kufaanii fi akkasuma poolisoonni akka bobbaafaman Pirezidaantii Shimallis Abdiisaa ajajuun dhagahamee jira. Haa ta'u malee uummanni kana sodaatee waan duubatti deebi'uuf jirus hin fakkaatu. Mootummaa Oromooti kan ofiin jedhu kun saba kanaaf deebisaas illaanne guyyootaaf hiriirri mormii jabaatee lafti koo lafee kootii akkasuma dhiiga kootiin sararame jechuudhaan Moyyaalee Cinaqsan akkasuma gama biraatiin Dirree Dhawaan kootii hin gurguramu lafti koo jechuudhaan Oromoon dhimma siyaasaatiinis hin qoodamu jechuun sagalee isaa tokko ta'ee dhageessisuudhaan mormachuu irratti argama. Haa ta'u ministeerri muummee Abiyyi Ahmadii fi Pirezidaantii Shimallis Abdiisaadha ijoollee abbaa gadaati jedhaman saba kana salphisuu waan filatan fakkaatu. Deebisas laachaa fi injiran inumaatu shira isaanii shiruu waan itti fufaniif humnoonni Somaaleedha naannoo daangaa irratti baay'inaan bobbaafamuudhaan lafa qabatame aanota hedduu kurnootaan lakkaa'aman kana ammoo marsuudhaan to'annoo jala galfatee akka jirus himamaa jira. Kanaaf deebisaa illaanne Moyyaalee dabalatee Cinaqsanii hanga ammoo Baabilii akkasuma Dirree Dhawaa fi naannawa hundatti humni mootummaa Somaalee kun baay'inaan bobbaafamuun himame. Kana ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa fi Federaalaa kallattiin akka quba qabamuus himamaa jira. Isuma kana ammoo xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Muhammadis shira mootummaan biltsiginnaa shiraa jiru kan ittiin jedhan ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jalmarroonis ammoo ibsa isaanii keessattis kan caqasan shirichi haaraa kiiloorraa ammoo xaxamuudhaan kan gallaatame waan ta'eef tokkummaatu furmaata jechuun keessaa fi alaa Oromoof ergaa dabarsanii uummanni Somaaleetis shira kana akka lagatanii fi akka binnees ergaa dabarsaniif amma mootummaa Oromooti kan ofiin jedhu kun sabichi gaafii gaafatus gaafii sabichaatiif agammaatti deebisaa illaanne inumaatu humna biraa qopheessuun uummata kana dura dhaabbachuudhaaf qophii irratti akka argamus yeroo ammaan tanaa himamaara. Arsiimotu mana no fere. Uya balaalefan. Tachuarraabiti. Go falay. Chufti lapteen. Cinaqsanteen. Undi lapteen. Lafti tu cufti kennan asiin baat. Imani, 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 Imani,
Allora,